bulchiinsa magaalaa Adaamaatti bulchiinsi aanaa Dhaddachaa Araaraa fi manni amantaa Masarata Kiristoos Adaamaa Damee Boolee waliin ta'uun ayyaana qillee sababeeffachuun deeggarsa garaagaraa harka qalleeyyiidhaaf taasisan. Deeggarsi taasifames daakuu nyaataa fi zayita nyaataa qarshii 100 waliin kan taasifamedha. Itti gaafatamaan waldaa Masarata Kiristoos Boolee obbo Darajjee Xaasaa deeggarsa taasisuun hojii waaqa biratti jaalatamummaa qabu ta'uu himuun akka mana amantaa isaanittis ayyaana qillee sababeeffachuun harka qalleeyyii deeggaruu dubbatan. Namoonni deeggaraman aadaa hojii isaanii jijjiiruun gargaaramummaa irraa gara oomishtummaatti ce'uu qabus jedhan. Duraan dursee baga ayyaana dhaloota Yesus Kiristoosiif singee jechuun barbaada. Gargaarsa kana immoo aanaa Dhaddachaa Araaraa wajjin ta'uudhaan hojjechuun keenyaaf baay'ee gammachuun nutti dhagahama. Gargaarsa kana immoo kan namoota dhabiyyee irratti waan tokko gargaaruumaan barbaachisaa ta'e waan arganurraa waan isaaniif qicuun nurra jiraatuu fi kanaaf jenneetu kan kana qopheessine. Kanaafuu fuuldurattis aanaa kana wajjin taanee hojii akkasii hojjechuudhaaf itti fufna jechuu keenya. Bulchituun bulchiinsa aanaa Dhaddachaa Araaraa Aadde Zamzam Huseen hojiin harka qalleeyyii deeggaruu hojii boqonnaa sammuu namaa kennu aadaa fi duudhaa Oromoo ganamaattis jedhan. Akkuma beekamu uummanni Oromoo aadaadhuma isaatirraa uummata waliin nyaachuu jaallatudha. Uummata sabaaf sablammii waliin jiraatu, uummata sabaaf sablammii isaa ofitti hammate jaalalaan waan qabu waliif qoodee waliin jiraatudha. Kanaaf nus sababa ayyaana kana sababeeffachuudhaan namoota keessattuu harka qalleeyyii ta'anii guyyaa ayyaana kana waan ittiin oolan hin qabneef waanuma qabnurraa xiqqooshee gammadanii akka oolaniif jecha deeggarsa namoomaa kana taasifamee jira. Kana malees uummanni hundi waan qabuun namoota harka qalleeyyii ta'an naannoo keenya jiran waan dandeenyuun cina dhaabbachuu qabna waan ta'eef hojiin deeggarsaa kun cimee itti fufuu qaba jechuun dhaamaniiru. Kanaaf kunis gara fuulduraatti hawaasni keenya inni qabu isan qabne ofitti qabee waliin nyaachuun aadaa ta'aa dhufuun ta'aatii jira. Kanaaf nus gara fuulduraatti hawaasa keenya akkaatuma haala qabatama jiruun jiraataa keenya abbootii qabeenyaa manneen amantaa dabaltee hirmaachisuudhaan hawaasa keenyaaf deeggarsa akka godhan itti fufiinsaan kan hojjetamu ta'uu isaati jechuudha. Qaamoleen deeggarsi taasifameefis qaama isaaniif deeggarsa taasisee galateeffatan. አግኝቻለሁ ዘይትና ዱቄት ነው ያገኘሁት እና እናመሰግናለን እላለሁ። ተባረኩ፣ ጌታ ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። ዘመዶቼ አንድ ቁና አልጣሉልኝም። ይሄንን ሳገኝ በጣም እግዚአብሔርንም የሰጪውንም አመሰግናለሁ።